Ministeera Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata doonii yookaan karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaashee fidhaaromsaa yookaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himan. Mootummaan Eertiraa immoo dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiin waliin marii fakkaan teenye beeksisee jira. Waraanni ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti jaarraa 21ffaa dhalatee walitti bu'iinsawwan lola addunyaa uumuu malan keessaa isa ijoodha jedhamee jira. Yaa'iin waliigaltee dhukaasa dhaabu sa'aatiiwwanii fashalaa'uun Israa'el aleellaatti fufuun ishee ibsame. Daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jenna. Waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qopheeffannee jirruun isin biraan ga'a. Daani'eel Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin ta'a. Ministeera Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata doonii yookaan karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaashee fidhaaromsaa yookaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himanii jiru. Mootummaan Eertiraa immoo dhimma galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin marii fakkaan teenye beeksisee jira. Girmaa Guddisaa gabaasa dabalataa qaba. Sadarkaa Afrikaatti lakkoofsa ummataatiin Naayijeeriyaa Chaanteem sadarkaa lammaffaratti kan argamtu biyyi keenya Itoophiyaan buufata galaanaa dhabuu isheetiin sadarkaa guddina ishee duubatti akka harkifatu sababa ta'eera jechuun hayyoonni diinagdee kan himan. Rakkoo kana hambisuuf ammoo Itoophiyaan buufata yookiin balbala galaanaa akka qabaattu hojiin guddaan hojjetamaa jiraas jedhamee jira. Itoophiyaan buufata galaanaa qabaachuun ishee gaanfa Afrikaatti shoora qabdu guddisuuf kan gargaarudha jechuun muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Dhimma buufata galaana diimaa irratti marii guddaatu barbaachisa. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya bishaanii marfamteedha, garuu bishaan dheebochaa jirti. Kanaaf galaanni diimaa nuuf abbayyaa lammaffaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed nuti bishaanii marfamne osoo jirru maaliif dheebonna jechuun himanii jiru. Dabalataanis biyyoonni galaana diimaa qaxxaamuruun hojii investimentii irratti bobba'anii jiru. Nuufis buufanni galaanaa nu barbaachisa. Haa ta'u malee nuti buufata galaanaa haa fudhannu jechuu qofa osoo hin taane piroojeektiiwwanii fi dhaabbileewwan qabnu keessaa kan gahee keenya haa gumaachinu jechaa jirra jechuun kan dubbatan. Galaanni diimaa fi lagni abbayyaa Itoophiyaa kan utuban Itoophiyaa waliin hidhata kan qabanii fi guddina Itoophiyaafis ta'ee kufaatii isheetiif isaan lamaanuu bu'uura jechuun himanii jiru. Galaanni diimaan bal'ina kiiloomeetira 2250 irratti diriiree kan argamudha. Guyyaatti daldalli gabaa addunyaa dhibbeentaa 10 ol kan ta'u galaana diimaa keessatti qaxxaamuruudhaan. Akkasumas galoo galaana diimaa keessatti zayitaa fi albuudonni adda addaa keessatti ni argamu jedhamee jira. Dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Eertiraa guyyaarraa ibsa laatee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibbana dhimma itti fayyadama galaana diimaa irratti ejjennoo mootummaan isaanii qabu ibsuu isaanii hordofee ministeera odeeffannoo Eertiraa ibsa gabaabaa irraa ganama baaseen dhimmi galaana diimaa irratti qaama kamiinuu waliin akka hin mari'atamne beeksisaniiti jiru. Dhiyeenya kana waa'ee qaamolee bishaanii fi karra galaana irratti wanti jedhamee fi dubbatameera jedhaman baay'eedha kan jedhe ministeerichi mootummaan Eertiraa akkuma yeroo hundatti dhimmoota akkana irratti mariif kan hin teenye ta'uu mirkaneessuu barbaada jechuun ibsichi kan addeesse. Kana malees qaamoleen wanti kun dhimma galaana diimaa nu ilaallata jedhan dhimmicha akka hin tuttuqnes akeekkachiisanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma kana irratti haasawaa tibbana taasisaniin Itoophiyaaf dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi baduuti jechuun isaanii ni yadatama. Galaana diimaa fi lagni abbayyaa Itoophiyaaf dhimmoota murteessoodha. Wantoota ijoo guddina yookiin badiinsa Itoophiyaaf murteessaadhaas jechuun isaanis ni yadatama. Dhimmi galaana diimaa marii bal'aa barbaada kan jedhan muummee ministeera Abiy Ahmed Masrii fi Sudaan lagni abbayyaa dhimma jiraachuu keenyaati yoo jedhan Itoophiyaanis galaanni diimaan dhimma jiraachuu kooti jechuuf mirga qabdi jechuun ibsanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed haasaa isaanii keessatti Itoophiyaan buufata doonii yookiin karra galaanaa argachuuf biyyoota ollaa isheetiif hidha haaromsaa yookaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa gahee akka qabaatan taasisuu akka dandeessu himanii jiru. Itoophiyaan bara kana humna elektirikaa giigaawaattii 3,000 ta'u biyyoota ollaaf gurgurtaan dhiyeessuuf karoorfachuu ishee beeksiftee jirti. Darartuu Garbaa. Itoophiyaan bara kana biyyoota ollaaf humna elektirikaa giigaawaattii 3,000 ta'u gurgurtaan dhiyeessuuf karoorfachuu beeksifte. Itoophiyaan biyyoottan ollaa 3 kanneen akka Sudaan, Keeniyaa fi Jibuutiif bara 2016 kana humna elektirikaa giigaawaattii gara 3,000tti dhiyaatu gurgurtaaf dhiyeessuuf karoorfachuu beeksiftee jiraachuun himame. Daayirektarri Koominikeeshinii Korporeetii humna elektirikaa Itoophiyaa Mogos Mokonnin dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka ibsanitti biyyattiin humna
humna elektirikaa biyyoota ollaaf gurguruuf karoorfatterraa galii doolaara miliyoona 182 argachuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itti dabaluunis bara baajataa darbe keessaa Sudaan, Jibuutii fi Keeniyaaf humna elektirikaa giiggaawaatii 1107 ergamus eeranii jiru. Humna ibsaa gara biyyoota alaatti erguun galii sharafa alaa biyyattii guddisuuf waliigalteewwan haaraan taasifamaa akka jiran obbo Mogas kan eeran yoo ta'u, waliigalteewwan kunneen yeroo beellamameef yoo xumuraman bara baajataa kana keessaa humna ibsaa dabalataa gara Taanzaaniyaatti akka ergamu ibsaniiru. Bara baajataa 2016 kana keessatti alergii gurgurtaa biyya keessaaf tajaajila humna elektirikaa irraa birrii biliyoona 30 argachuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu eerameera. Oduu kanaan wal qabatee Keeniyaan humni ibsaa biyyoota ollaarraa bittu dachaa 3 dabaluu beeksiftee jirti. Ragaan mootummaa Keeniyaarraa argame akka ibsutti Keeniyaan humna ibsaa biyyoota ollaarraa bitte keessaa 70% Itoophiyaarraa kan argame ta'uu ibsamee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 8 darbe. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti balaan tiraafikaa mudate lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa cimaaf salphaan qaqqabee jira. Guyyaa har'aa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii 2 ta'u irratti balaa tiraafikaa aanaa Laaloo Qilee ganda Marfoo naannoo Riqicha Qilee jedhamutti dhaqqabeen hangammaatti lubbuun namoota 8 darbu. Kanneen kaan miidhaa cimaaf salphaan mudatee kan jiru ta'uu fi qabeenya irrattis miidhaa guddaan qaqqabee jira. Balaan kunis kan qaqqabe konkolaataa deddeebisa uummataa xiqqaa minibaasii aanaa Laaloo Qilee magaalaa Laaloo irraa gara Dambidollootti uummata fe'ee osoo deemaa jiru ganda Marfoo jedhamutti konkolaataa FSR sangoota fe'ee deemaa jiruun walitti bu'een balaan kun qaqqabuutu himame. Namoonni miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra ga'es godina Wallagga Lixaa hospitaala Ayiraatti yaalamaa jiraachuun ibsamee jira. Waliif TV'n maatiif firoottan namoota lubbuun darbaniif jajjabina hawwee jira. Boordiin fandii maallaqaa idil addunyaa Afrikaan miseensa boordichaa keessatti teessoo akka argattu walii galuudhaan walgahii isaa xumuruu dhaabbanni maallaqaa idil addunyaa beeksisee jira. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Biyyoonni miseensa fandii maallaqa idil addunyaa gumaacha liqeessa addunyaa kanaaf haala walqixa ta'een dabaluuf Afrikaa boordii raawwachiiftuu isaa keessatti teessoo kennuu fi waliigaluu isaanii dhaabbanni maallaqa idil addunyaa xumura walga'iisaa Morookoo magaalaa Maraakash keessatti gaggeessaa ture irratti beeksiseera. Qondaaltonni fandii maallaqa idil addunyaa miseensonni isaanii dhaabbilee kanaaf maallaqa kennan akka cimsan gaafataniiru. Kunis qabsooyyummaa fi jijjiirama qilleensaa irratti taasisan haala gaariin deeggaruu kan dandeessudha jedhameera. Ajandaa qilleensaa fi karoora dinagdee dijitaalaa keenya tarkaanfachiisuun guddina hunda hammatee fi itti fufinsa qabu guddisuu irratti waliigaltee waloorra ga'uunis ibsameera. Rakkoolee walqixaa dhabuu liqqaa jiruuf furuuf tattaaffii godhamuuf deeggarsa cimaa taasisuufis irratti waliigalamee jiraachuunis ibsameera. Qabxiileen kunneen kaayyoowwan ibsaman walgahii waggaa fandii maallaqa idil addunyaa fi baankii addunyaa xumura isaanii dura irra ga'uuf jiran keessaa ajandaa tokko kan turedhas jedhameera. Yeroo ammaa kanas rabsiin kootaa dinagdee guddate keessattuu biyyoota Awurooppaa kan fayyadu yoo ta'u, biyyoota guddachaa jiran gurguddoo Chaayinaa fi Indiin durfamuu kanneen waggoota hedduudhaaf sirnicha haaromsuuf waamicha dhiyeessaa turan irratti miidhaa kan qabu ta'uunis himameera. Garuu biyyoonni dhiyaa yaada kanaaf seera bu'uuraatiin banaa ta'uu isaaniin yoo dubbatan qabatamaan garuu ga'een Chaayinaa fandii maallaqa idil addunyaa keessatti qabdu ni cima jedhanii akka sodaatanidha. Garuu gamtaan yeroo wal dhabdeen baay'ee jiru ijaaruun rakkisaadha. Ta'us garuu kana gochuu milkoofneerraa walgahii keenya kaayyoo 4 walgahii dura ofii keenyaaf kanneen xumurree jirra hundi isaanii galma gaaniru jechuun Daayirektarri olaanaan fandii maallaqa idil addunyaa Kiristaaliinaa Joorjiifaa himaniiru. Rabsiin sagalee jijjiiruu baatus fandiin maallaqa idil addunyaa boordii isaa miseensota 24 irraa gara 25tti guddisuuf Afrikaa hanga ammaatti teessoo dabalataa kennuu fi waliigaleera. Walgahiin kun bara 1973 booda yeroo jalqabaaf ardii Afrikaatti kan geggeeffameedhas jedhameera. Waraanni ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti jaarraa 21ffaa dhalate walitti bu'iinsawwan lola addunyaa uumuu malan keessaa isa ijoodha. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii kan naadannoo nagaa walqixxummaa fi kabaja ilmaan namaa eegsisuuf hundeeffame osoo jiru lammiileen nagaa 13,000 ol lola Israa'elii fi Yuukireen qofaan ajjeefamanii jiru. Borumashi gabaasa bal'aa qindeessee jira.
Yeroo ammaa kanatti ardii addunyaa lama keessatti walitti bu'iinsaawwan waraana addunyaa harkisuu danda'an jedhaman lama geggeeffamuu irratti argamu. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen waliin geggeessaa jiran ardii Awurooppaa keessatti waraana hamaa yoo ta'u, waraanni Israa'elii fi Falastiin jidduutti ardii Eeshiyaa keessatti eegale immoo walitti bu'iinsa lammaffaa ka waraana addunyaa harkisuu danda'u jedhamanii sodaataman keessaa isaan duraati. Waraana addunyaa lammaffaatiin duuba lolli Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti dhalate ardii Awurooppaa keessatti guyyoota 600 kufsiiseeti jira. Ardii Eeshiyaa keessatti ammoo lolli Israa'elii fi Falastiin har'a guyyaa 10ffaasaa qabatee jira. Lolli ardii Awurooppaatii fi Eeshiyaa keessatti jaarraa 21ffaa kanatti dhalate kun ammoo haga ammaatti lammiilee nagaa 13,000 ol ta'an galaafateetii jira. Kanneen miliyoona 6.5 ta'an ammoo qeef qabeenya isaaniirraa godaananii jiru. Ogeeyyiin fayyaa magaalaa Gaazaa keessatti lakkoofsi miidhamtootaa dabaluu hordofee humna dhabuun nu mudachuu mala jechuun ibsanii jiru. Waraanni Israa'el ammoo gaggeessaa Hamaas kan haleellaa mandara tokko qindeesse jedhame ajjeesuu isaa addeessee jira. Haa ta'uutii garuu qaama walabaatiin wanni kun atoo hin mirkanaa'in jirti. Kuusaan boba'aa hospitaalota magaalota Gaazaa keessatti argamanii saatiiwwan 24 keessatti dhumuu mala jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis addeessee jira. Gamalachiinuu irraa lola guyyaa 10ffaadhaatiin lubbuun lammiilee Israa'elii fi Falastiin 3,600 ta'u darbeetii jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN ammoo waraana addunyaa lammaffaatiin duuba waraanni biraa addunyaa irratti akka uumamneef yaadamee dhaabbata dongurameedha. Dhaabbanni kun amma namicha warra Poorchugaal Antoonii Guutareesii fi itti aantuu isaanii kalammii Londanii taate Amiinaa Jeen Muhammadiin hoogganamuu irratti argama. Dhaabbanni kun dhaadannoo nagaa walqixxummaa fi kabaja ilmaan namaa maraa fi pilaaneetii fayyaa qabdu keessatti ni mirkaneessina jedhu qabatee munyuuquu irratti argama. Eega dhaabbanni kun hundeeffameen asa ammoo bara 1946 irraa eegalee waldhabdeewwan haga waraana addunyaa lammaffaa cimaa ta'an dhalachuu baatanuyyuu waraanni dhiiga ilmaan namaa dhangalaasee fi dhala namaa salphise hedduun ardii addunyaa irratti mul'atee jira. Odeeffannoon yuunivarsiitiin Appsaalaa jedhamu ka biyya Siwiidin keessatti argamu walitti qabatee akka agarsiisutti ammoo eega bara 1946 irraa eegalee waldhabdeewwan jajjaboon dhiiga ilmaan namaa dhangalaasan ka adda addaa 285 ta'an addunyaa irratti uumameetii jira. Waldhabdee kanaan ammoo lubbuun ilmaan namaa miiliyoonaan lakkaa'amu darbee jira. Qaamni hirdhatees jira. Miidhamni xiinsammuutiif barbadaa'insi qabeenya idil addunyaa mudatees jira. Waldhabdeen gurguddoon sadarkaa idil addunyaatti yaaddoo uuman kan akka waraanaa walwaliinii Sooriyaatii fi Yaman keessaa, fixiinsi sanyummaa Sudaan keessatti Darfuuritti uumame, lolli Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti lubbuu ilmaan namaa galaafatee fi akkanumallee ammoo walitti bu'iinsi Boko Haram waliin Afrikaa lixaatti dhalate ka lubbuu ilmaan namaatiin taphate qormaataawwan dhaabbata mootummoota gamtoomanii mudatan keessaa isaan hangafa ta'aniitii jiru. Keessaayyuu ammoo waraanni Raashiyaatii fi Yuukireen jidduutti dhalate qormaata guddaa fudhatamummaa fi aangoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii mudate ta'eetii jira. Lolli Raashiyaatii fi Yuukireen eega dhalatee ammoo guyyoota 600 lakkoofsiiseetii jira. Guyyoota 600 kana keessatti ammoo gamalachuurraayyuu namoonni waraana kana keessatti hirmaatan jedhaman loltoonni haga miiliyoona tokkootti siqan ajjeefamaniitii jiru. Gabaasni The New York Times baatii hagayyaa keessa baase ammoo akka agarsiisutti gama Yuukireen qofarraayyuu loltoonni haga 500 ta'an du'aniitii jiru. Gama Raashiyaatiin ammoo loltoonni du'an 300tti dhiyaateera jedhameetii jira. Waajjirri Komishinera olaanaan mirgoota ilmaan namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii OHCHR'n ammoo haga baatii adoolessaa qofatti waliigalatti namoota nagaa ka 9,614 ta'an du'uu ka mirkaneesse yoo ta'u, namoonni gara 17,536 ta'an ammoo qaamaan miidhamaniitii jiru. Kun ammoo kaayoo ganamaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa walqixxummaa fi kabaja ilmaan namaa maraaf pilaaneetii fayyaa qabdu keessatti ni mirkaneessina jechuun qabatee manaa baay'eessan danqaatti ta'eetii jira. Walitti bu'iinsi Israa'elii fi Falastiin ammoo gidduutti amma uumame kun guyyoota 10 lakkoofsiiseetii jira. Haleellaa haaloo baafannaa Israa'el Gaazaa irratti fudhachaa jirtuun yoo diqqaate daa'imman warra Falastiin ka lola kana keessatti hin hirmaatin ka 600 ta'an dabalatee lammiileen Filistiin ka 2,300 ol ta'an ajjeefamaniitii jiru. Dabalataan ammoo lammiileen Falastiin ka 7,600 ol ta'an yoo madaa'an namoonni 500 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa baqataniitii jiru. Erga waraanni Yuukireen kun dhalateen asii dhuma waggaa kanaa qofatti namoonni tilmaamaan miiliyoona 5.9 ta'an qe'ee isaaniirraa yoo buqqa'an, lammiileen Yuukireen ka gara miiliyoona 5.7 ta'an ammoo guutuu Awurooppaa keessatti galma keessatti kan kooluu galan kan kaampii baqaa keessatti galmaa'an argamaniitii jiru. Kun ammoo qeeqamaa dhaabbata mootummoota gamtooman irratti kaasaatii jira. Sababa kanaaf jecha dhaabbaticha ilaalchisee falmii
falmiin cimaan ka'aa ka jiru yoo ta'u waraana Raashiyaatiif Yuukireen akkasumas ammoo Israa'eel Falastiin ilaalchisuudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti gaaffiin imaammataa ilaalcha walqixxummaa bakka bu'ummaa bulchiinsa dandeettii murtoo irratti dabarsuu fi kan biraatiin wal qabatee loogiin ilaalcha dhaabbata mootummoota gamtoomanii mudachuu irratti argama. Gama biraatiin ammoo hanqinni bu'aa qabeessummaatiif tarkaanfiiwwan dursanii wal dhabdee ittisuutii fi eega wal dhabdeen ka'een duuba ammoo to'achuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti gaaffii kaasaatii jira. Lolli Israa'eel fi Falastiin eegaleen as ammoo ogeeyyonnii fi hojjettoonni dhaabbatichaa humna dhabuu kaymataa jiran yoo ta'u hojjettoonni deeggarsa biyyoota gamtoomaniitiif ejensiin hojiiwwan UNRWA Gaazaa keessatti bu'uureffatanii turan amma gara Raafaa kan dhiyeenya daangaa Masiriitti jirutti darbaniitii jiru. Kun hundi ammoo walitti qabamee dandeettii raawwachiisummaa fi humna dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti gaaffii olaanaa kaasuu irratti argama. Yaaliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu sa'aatiiwwanii fashalaa'uun Israa'eel haleellaatti fufuun ishee ibsamee jira. Tattaaffiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduu eegalame osoo milkaa'in hafuun Israa'eel haleellaatti fufuu gabaafamee jira. Lola Israa'eliif Hamaas guyyoota 10 lakkoofsiseen Israa'eel haleellaa xiyyaaraaf boombii taasiftu cimsitee itti fufuun ibsamee jira. Israa'eliif Hamaas gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuuf yaaliin taasifamaa ture cabuun haleellaan boombii cimaa ta'e itti fufuu Reuters gabaasee jira. Yeroo ammaa naannichatti miidhaan namoomaa hamaan dhaqqabaa jiraachuunis ibsamee jira. Mariisisummaa Ameerikaa fi Ijiptiin Israa'eliif Hamaas jidduutti yaaliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifamaa turuun kan yaadatamudha. Lola guyyoota 10 lakkoofse kanaan hangammaatti lammiileen Filisxeem 2,760 yoo ajjeefaman lammiileen Israa'el 1,400 caalan ajjeefamaniiru. Oduu keenya xumuraatiin maanguddoon umurii waggaa 104 nama guddoo xiyyaararraa utaalte jedhamuudhaan galmee wantoota dinqisiisoo irratti rikardii addunyaa galmeessiftee jirti. Asaantii Muhammad. Manguddoon umriin ishee waggaa 104 taate nama umriin guddaa xiyyaararraa utaaluudhaan riikardii addunyaa galmeessiftee taate. Manguddoon ganna 104 kun galmee dinqisiisoo yookaanis Guinness World Record namoota xiyyaara gubbaa utaalan keessaa ishee umriidhaan guddoo ta'uu ishee mirkaneessuuf osoo hojjechaa jiru torbaan tokko dursitee du'aan addunyaarraa boqotte. Maqaan manguddoo tanaa Dorothy Hofner yoo ta'u Chicago Ottawa keessatti guyyaa onkololeessa tokko xiyyaara lafarraa fageenya kiiloomeetira 4.48 irratti argamurraa utaalcha qilleensarraa yookaan sky dive taasifte. Gareen hojjettoota hoteela Brookdale duuti maammila isaanii Dorothy Hofner baay'ee akka isaan gaddisiise himanii jiran. Itti dabaluunis Hofner nama waggaa 104tti xiyyaararraa utaaltee umriin lakkoofsa qofa akka ta'e nutti agarsiiftedha. Nuti yeroo isheen jireenya gammachuu fi tasgabbii qabu jiraattu arguuf hawwina turre. Hawaasni keenya yoomillee ishee hin dagatu yeroo hunda qalbii keenya keessa jirti jedhanii jiran. Galmeen wantoota dinqisiisoo addunyaa Hofner nama guddoo xiyyaararraa utaaluun riikardii addunyaa cabsite ta'uu ishee mirkaneessuu irratti hojjechaa akka jiru beeksiseetii jira. Ammatti gama kanaan riikardii addunyaa kana namni qabatee jiru lammii biyya Swiidinii kan taate Liiniyaa Injigaard Laarsan yoo taatu isheen yeroo bara 2022tti utaalcha qilleensarraa yookaan sky dive kana taasistu umriin ishee waggaa 103 akka tahe gabaasni Associated Press irraa argame ni mul'isa. Dorothy Hofner yeroo jalqabaatiif hoggaa qilleensa keessatti xiyyaararraa utaaltu umriin ishee waggaa 100 ture. Ji'a dhufu keessa sagantaan yaadannoo isheetiif akka gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa akka jiru Associated Press beeksiseetii jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Daani'eel Tasfaayitii yeroo gaarii.